Nagaan siniif haa ta'u akkam jirtu. Har'as viidiyoo gabaabaa fi bareedaa tokko isinii qabadhee dhufee hanga dhumaatti na hordofaa. Viidichas laayik gochuudhaan jalqabaa. Namichatu muka waarraa tolfamuu gabaadhaa bitatee barrisaa fuuldura kaawwate. Mukicha barrisaa fuuldura kaa'ee waan ta'eef namnis, horiinis, indaanqoonnis, hoolonnii fi re'oonnis irra deemanii gara manaatti galu. Waggaa baay'een booda mukichi bakka sanitti baay'ee xuraa'ee baay'ee bosbosee foolii kennuu eegale. Namichis akkas jedhe, kanaan booda mukti kun nan fayyadu gatuun qaba jedhee mukicha fudhatee gara lagaatti otoo deemaa jiruu namni tokko karaadhaatti dhufee eessa deemtaa? Muka kana eessa keessaa jedhee gaafate. Namichis muka kanaa na fayyada jedheen bitadhee garuu mana koo xireetee bosboseeraa, kanaan booda nan fayyadu qe'ee koorraa fageessee gatuufan jiraa jedheeniin. Namichi itti dhufe sunis silaan gattaa meenaa kenni jedheen. Namichis dubbii naa salphiftee ani hunda'uu gadi fageessee gatuufanii hoodhuu silas nan fayyaduu qe'ee koo xireesseeraa hoo fudhuu si fayyada taanaanii jedhee mukicha kenneen. Namichi mukicha fudhatee galee namichi nama ogummaa qabu waan ta'eef mukicha isa xiraa'e isaa irraa soofee balleessee mukicha keessaa teessoo bareedaa miidhagaa tokko hojjetee qalamii dibee barrisaa fuuldura kaa'e. Guyyaa keessaa gaaf tokko namichi mukicha gatutu achiin darbaa deemuu teessoo bareedaa tokko barii namichaa fuulduratti argee itti goree maaloo teessoo kana eessaa fiddee baay'ee bareedaa yoon gurgurataatiin natti gurgurii qarshiinsa amma faqadeeyyuu haa ta'uu jedheen. Namichis tole rakkoo hin qabu qarshii 5,000 kennii fudhadhu jedheen. Namichis tolee jedhee qarshii 5,000 kenneefi teessisa fudhate. Otoo hin deemiin dura namicha akka jedheen mee otoo hin deemiin dura waa tokkoon si gaafadhaa jedheen. Namichi maal na gaafattaa? Deeffachuu barbaaddaa? Qarshiin sii dabala malee maaloo teessoon kun natti bareedeeraa hin deeffatiin jedheen. Namichi lakki teessoo deeffachuudhaan miti garuu eessaa akkam fide beektaa jedheen. Namichi lakkanoon beekuu situ beeka iddoo fidee jedheen. Jumaan namichi elaa teessoon kunii mukatii bosboseeraa qe'ee koo xireesseeraa nan fayyaduu jettee gatuudhaaf deemtu keessaan baase barii jedheen. Namichi baay'ee bitaatti galee akkamittiin ta'eet teessoon muka xiraasan keessaa ba'uu danda'a jedhee gaafate. Namichis ilaalii ati xiraa'uu mukichaa laaltee gubbaa mukichaa laaltee ani garuu mukicha keessa laalee gubbaan isaanii xiraa'aa keessa isaa garuu teessoo kana ture keessa isaatiin waa baasee jedheen. Dabalees akkas jedheen ilaalii atiin xiraa'e jettee inni siif xiraa'uu anaaf immoo kuloo qarshii 5,000 baasee jedheen jedhama. Eeyyeen maasiin jechuun barbaade gaafa namni tokko nan fayyaduu bu'aan qabduu ati kanaan booda nama xiraa'eedhaa yookiin nama bu'aan baafneedhaa gaafa siin jedhee isaan gubbaa kee ilaalaniit irra kee ilaalaniit sitti murteessanii keessa kee garuu teessoo ulfinaa jira. Waaqayyo inni nama kabajuu warra si jibbanii warra si xireeffatanii isaan harkaa si fuudheet isa isaan si keessatti arguu hin dandeenye teessoo ulfinaa iddoo ulfinaa si qopheessa. Kanaaf gaafa namni si gatee gaafa namni si tuffatee raawwattee abdiin kutiin xiraa'aa namni yoo siin jedhee gubbaa kee ilaalee sitti murteesse malee si keessa garuu teessoo ulfinaa jira. Waaqayyo waan guddaa fi waan ulfaataa keessa kee kaayiraa. Keessa kee ilaalii akka namicha kanaa ta'ii ogeessa ta'ii of keessa ilaalii gubbaa kee namni ilaalees ceephaa ilaalii keessa miidhagaa isa teessoo ulfinaan jiru isa ayyaanni waaqayyo jiru ilaalii sin jechuun barbaada.